Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni Ziyaa Toobee. Beekamu har'a Dr. Hangasa Ibrahim wajjin gaafif deebii qabna. Kallattimaan gara gaafif deebii keenya isin dabarsaa. Hangasa keenya baga nagaan istiidiyoo Ziyaa Toobeetti dhuftanii hangasa keenya zayitii mee akkam gootan jireenyi kunillee qaareera zayitii akka gootan nutti himame hangasa keenya. Hi falmina, hi qaliilchoomina, qulqulleessina, itti wareegamna kana. Ha qabsooyneef namaa fi miti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hayya galatu hangasa keenya nutti himtanii marroon si dhufee jira hangasa marroon si dhufe. Akkam taatare amma marroon si dhufe. Kaatee gabbee jechuu bilkeessan. Fatin. Marroon si rifachiise. Hayyee hangasa keenya muummichi ministeera Abiyyi maal jedhee kijibame waan inni jedhee kijibu nutti himi. Daddafi. Udanii mana kiraa gale huqqate. Koronaan naqabe jee kijibee jechuun koronaan isa qabe. Hayyee gaafeen itti aanu hangasa keenya balleessiteef maal jettee kadhattamee uummata girrisaa kana maal jettee kadhatta? Akkami kadhatta? Gareetii minanjaan girrisaan natti bobbaa juwaariif timirragaa baate naanjaan maal naanjaani rabbuma sodaadha dhiiba manaa godha niin tokko gore takkitti batanirraa raquta. Hangasa keenya gaafii kiyya akka gaariitti naa deebisaarta gaafii ansi gaafadhuuf Shimallis Abdiisaa yoo aangoo gasi dhiise maal jettee eebbifte waan jettee eebbiftu daqiiqa muraasa keessatti sii kenna daddafi dubbadhume. Bakka deemtee siyaamil keeysu daandiin keenya adda baanee waliin ajjeesnu daandiin keenya adda bee waliin cunqursinu daandiin keenya adda bee walirra shirayyaannu deem hara deemtu waan barbaadu. Hayyee hangasa keenya gaafii bareedaa akka gaariitti deebisaarta mee Abiyyi maal jedhanii akka kadhatan feeta innoo mee akkami kadhachuu fedha maal akkam fedhame maal akka kadhataniif ta'a inni muummichi ministeera jechaadha Abiyyi. Amma afaanuma gabbee miidiyaa irratti haasa'uun bannaatachu goofandii banaaf dafaati. Gurbaan rakkoo sireedhaan qaba. Dafaa maallaqa wali guuraaf. Dafaa qobochiisaa. Dafaa niiraa wali buusaaf qabsaa'onni sabboononni keenya niiraa. Kan waan dhumee jiru gaafii gara akiraatti deemna. Paartii keessan badhaadhinaa keessa namni nama ajjeesu jira. Yoo jiraate nutti mee daddafii sa'aatiin kennallee dhumee jira. Ummaan kalaaqamee jira hoggansa keessa.